Rakkoo fi furmaata nama kennaa. Rakkoolee ija jala gurraachachuu namoonni hedduun kan ittiin saaxilamuu fi kan hedduu ittiin rakkataa jiran akkasuma immoo dawaa isaa wallaalanii baay'ee kan ittiin dhibamaa jiran. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuunee Oromoo koo guutu jirra jirtu isiniin jedha. Amantiif kutaan osoo waliin qoodin baga jiraattan hundi keessan. Warroonni maatii koo hin taane gama maatii kootti dabalamuudhaan warri maatii koo taatan ammoo hedduu galatoomaa isiniin jedha. Kan asitti argitan kun qabadhee dhufee rakkoolee ija jala nu gurraachachuuti. Sababoolee adda addaatii fi rakkoolee adda addaa irraa nu gurraachachuu danda'a. Sababa kamiifuu haa gurraachatu garuu ammootuyyuu rakkoolee fi sababa isaa guyyaa biraa qabadhe kan isiniif dhufu. Har'aaf qoricha isaa qabadhe kallattimaan gara qoricha keenyaa haa seenu. Kan asitti argitan kun kiyaaraa harjee boqqollooti. Kiyaara firii lama dhiyeeffannee harjee boqqolloo maankaa tokko dhiyeeffanna jechuudha. Harjee boqqolloo baay'ee ija keenyas tahee fuula keenya bakka gurraachate guutuu addeessuu fi bareechisuuf akkasuma qulqulleessuu fi shuntuuraa ittisuuf jechuudha. Shuntuurri sababoolee adda addaa irraa nu shuntuuruu mala kiyaara keenya dhiqannee qulqulleeffannee qopheeffanna jechuudha. Bakka jechuun rakkoolee adda addaa qabeeshamuuf ta'e irraa murree ganna. Kanaaf hanga xumuraatitti namoonni irraa fayyadamuu barbaadan sheer hiriyoota keessanii godha akkasuma laayik gochuun hanga xumuraatitti viidiyoo ilaala irraa fayyadamaa isiniin jedha. Dhugaa rabbii kana fayyadamtan taananiin isinirraa kan baduu fi akkasuma mootuyyuu baay'ee kan isinirraa ittisu namoonni hin qabne illee hundi keessan osoo fayyadamtanii bareedaadha isinii jedha. Hin qooncisina dhiqaatumaan itti fayyadama yoo qooncisanii jettanii faayidaan isaa kan irraa hir'atu qooncheen faayidaa guddaa fi albuudotaa fi viitaaminoota hedduun kan badhaadhe jechuudha. Haala kanaan bulleessinee waluma wajjin hanga xumuraatitti kan ilaalludha. Haala kanaan ergaa daayinee bulleessinee xiqqoo ammootuyyuu waan jijjirateef bishaan kala jalaa cuunfinu kana baay'ee waan barbaadeef maal goona maashinatti daayina jechuudha. Maashina juusii adda addaa namoonni maashina hin qabne karaa isa xiqqaa ta'een bulleessitanii erga bulleessitanii jettanii bishaan sirriitti jalaa cuunfitanii kunoo maashinatti erga daayinee geessinee haaluma ammasitti argitan kanaan karaa salphaa taheen dhimbiibbaa distii yookiin ammootuyyuu meeshaa qulqullina qabu akkuma yeroo hunda kafoolii nyaataa hin qabne isiniin jedhe isatti bishaan isaa jalaa dhimbiimne yookiin cuunfaa kiyaaraa jechuudha. Kiyaarri eessattuyyuu kan argamuu fi biyya keenya keessatti illee bakka barbaadanii kan argattanidha. Kanaaf immootuyyuu namoonni hedduun waan salphaa ta'e wallaaltanii kireemni kun guyyoota hanga barbaadanii firiijii keessa keettanii isinii turuu danda'a. Achumaan fuula keessanillee dibachuu dandeettanii ija jala qofa osoo hin tahin namoonni maadiyaatiin rakkattanis tahee akkasuma immoo sababolee adda addaatiin fuulli keessan isin jalaa gurraachate saffisaan akka dafee isinii addaatuu fi isinii qulqullaa'u isin gargaara. Haala kanaan ergaa cuunfinee keessaa dhimbiibnee geessinee nu hundi kennaayyuu maal akka godhuu qabnu wajjumaan haa turru. Dhimbiibnee geessinee harjecha boqqolloo kennaa akka dura dhiyeeffanne maankaa tokko guutuu itti naqna jechuudha. Erga itti naqnee jennee haaluma salphaa taheen waliin geennee geessinee booddeessanii ammoo ibiddarra keennee ibiddarratti ho'isnaa jechuudha. Harceen boqqolloo faayidaa hedduu kan qabuu fi fuula keenya qulqulleessuuf akkasuma mootiyyuu bareechisuu fi gurraacholee adda addaa nurraa balleessuuf shunturraa fi akkasuma dullummaa umrii malee ittisuu fi saffisaan fuulli keenya akka bareedu akka ifu nu gargaara. Kanaaf boqqolloo keenya ibiddarra keennee harcee boqqollootii fi yookiin ammootuyyuu cuunfaa kiyaaraa yookiin bishaan kiyaaraa kana ibidda laafaa baay'ee ta'e kan harkas osoo irra kaanee nama hin gubne irra keenne harka keenya osoo irra fudhatiin waliin dhooyina yookiin waliin geenna jechuudha. Kanaaf daqiiqaa muraasa booda akkana ta'a jechuudha. Erga waliin dhooynee geessine namoonni hedduun viidiyoon kiyya har'aa baay'ee natti tolaan jiru. Haa ta'u garuu dirqama gaafii hedduu gaafatamaa jira. Keessattuu ramadaana keessa ijoolleen sababa hirriba gahaa hin qabneef waan kana na gaafataa jiranii haayima ta'u jechaaf gadhiisaa jira. Namoonnis viidiyoo ilaalaa jiranii na jibbisiisaa jira jechuudha yuutuubiin kuni. Kanaaf akkuma asitti argitan kanatti waliin geenna jechuudha kiyaara keenya. Erga waliin geennee jennee ammoo qodaa qadaada qabutti akkuma isin dura isin barsiisetti qodaa xiqqaa wayii ka qadaada qabu qopheeffannee kireemicha keenya itti naqna. Kireemii kana namoonni barbaadan fuula keessan dhiqattanii fuula keessanitti dibachuu dandeettanii akkasuma ammootuyyuu
namoonni fuulli keessan nasaa tahee ija jala qofa isin gurraachate ija keessan jalatti dibattanii daqiiqaa 30 daqiiqaa 40 fira tursiisuu dandeettanii namoonni sirritti iji keessan jalli isin gurraachate akkasuma isin shuntuura godhatee ofirrallee bulchuu dandeettanii kanaaf hangamiin dibannaa warri jettan torbee jalqabaa yoo dandeettan walitti dhaabdanii guyyaa hundaa dibattanii torbee itti aanu ammoo tuyyuu addaan kutaa torbaanitti yeroo 3 dibattanii torbee sadaffaa ammoo tuyyuu torbaanitti yeroo 2 dibattanii torbee afuraffaa gaafa ji'a ammoo tuyyuu torbaanitti al tokko torbaanitti al tokko dibattanii achi booda ammoo tuyyuu osoo addaan hin kutin ji'a keessatti yeroo 3 dibattan jechuudha. Haala kanaan dibata kana qopheeffannee qadaadannee kaayannee haala kanaan dibachuu dandeenya. Hundi keessan karaa kanaan itti fayyadamuudhaan namootni waan kanaan rakkachaa jiran akkasumas saaxilamaa jiran bira dhaabbachuudhaan haaluma salphaa taheen fayyadamuu dandeettanii namoonni kanaan hin da'u jettan haaluma salphaa taheen kiyaara tokkicha jiraa fuutanii addaan baqaysitanii fuula keessanis tahee akkasuma ija keessan irraa yeroo ciistan yeroo boqonnaa qabdan haala kanaan bija keessan irra osoo keettanii ittiin obsitanii daqiiqaa 20 hanga 15 yeroo hundaa iji keessan hedduu kan qulqullaa'uu fi akkasuma ammoo tuyyuu kan iji keessillee tahee gurraachinni ija jalaallee hedduu isinirraa balleessu akkasuma ammoo tuyyuu viitaaminoota hedduu iji keenya keessis kan argatuu fi qulqullinaan akka iji keenya ilaalcha gaarii qaroo gaarii qabaatu nu taasisa. Kanaaf nyaachuus tahee akkasuma kiyaarrii dibataafis tahee itti fayyadamuun faayidaa guddaa kan qabuu fi nuuf bu'aalee hedduu kan qabudha. Namoonni kiyaara argachuu hin dandeenye ammoo haaluma salphaa taheen kan argachuu hin danda'u jettan karaa salphaa taheen shaayii magariisa yookiin shaayii bulee namoonni hin beekne hin jiru giriin shaayii tana haaluma salphaa taheen liftuun asii argattan bishaan keessa keettanii erga isin qabbanoyte jettee fuutanii ija keessan haala kanaan irra kaa'attanii haala kanaan yoo fayyadamtanii jettan ija keessan jala kan isin gurraachate ofirraa balleessuu ni dandeettanii namoonni kana hin taane immoo yeroo hedduu barsiis jira viidiyoo kee jalatti baaziliinis fayyadamuu ni dandeettanii halkan yeroo raftan yeroo hirribaa kaatan ammoo tuyyuu saamunaan ofirraa dhiquudhaan irra caalaa kan fayyadamuu kiyaaraa fi harcee boqqolloo amma isinitti hime kanaafi akkasuma baaziliinii fayyadama isiniin jedha sababa isaa shaayiin ana fuulli kiyya waan hassasiyaa yookiin alaarjikaa ta'eef na shifiniinesitii na ho'isistii jechuudha. Kanaaf hundi keessan addaan baastanii fuula keessan rakkoo isaa beektanii karaa ta'uun fayyadamuu fi akkasuma immoo ija keenya jala kan nu gurraachate ofirraa balleessuu ni dandeenya. Hundumti keessanuyyuu jechuudha ija keessan jala wantoota adda addaa akka dinnichas tahee wantoonni itti fayyadamuu dandeenyu nutu faayidaa isaa irraa wallaalee malee hedduutu jira. Kanaaf hundi keessan galatoomaa hedduu jechuudha. Viidiyoo har'aa dirqiin of dirqee hojjedhe gaafii hedduu keessan gaafatamaa jira. Hundi keessan horaa bulaa galatoomaa kabajamaa isiniin jedhan kabajanii isin jaalladha Oromoo ko warri maatii kontaani maatii koota akkasuma mootuyyuu namoota viidiyoo kee jalatti sheer godhu maatii godhaa ijoollee biyyarraa viidiyoo adda addaa hojjettu jira afaan nagoysa isiniin jedha horaa bulaa galatoomaa.